ما شاء الله متابعين. كيف التيك توك؟ حبيت التغطية والرحلات حقتنا؟ هذا مين بابا؟ ها؟ ما شاء الله زوج آسف. سوري يلا نصور. Namichi afaan hin beeku odaani ta'e jechuudha. Abbaadha iyyanni jedhaan maal gochanii abbaa manaa kooti jedhaan. Innaa yeroo tokko ijoollee keenya dhugaa rabbii jarri akka barbaaddetti gizee kaameraan waraabdu mala abbaa isaanii fuuldura isaanii dhaabbanna. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan sinifaa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa viidiyoo kana keessatti waatun ajaa'ibee fide malee fiduun barbaadu garuu immoo yeroo tokko astaayitii viidiyoottis kennuun dirqama keenya waan ta'eef nuti hojii keenya kuni hojii keenya immoo dirqama hojjenna jechuudha. Inna viidiyoo waraabu jechuudha yeroo ammaa kan beektu arabdoonni baay'inaan gara biyya keenyatti nam'anii jiru jechuudha. Amma isin amma koomentiidhaanii akka waan tokko na barreessitan barbaada. Innis maalidha hoo jettanii jarri kiyya kunii ani biyya galuun barbaada jennaani nullee si wajjin gallaanaan jedhan. Amma ani jara kana yoon fuudhee galee maal akkan hojjechiisu natti himtu jechuudha. Komentii kana jalatti wanni na dhuguma sinin jedha si wajjii gallaa yookaan immoo ergaati galtee si duubarra dhufnaa booleedhaa dhufteet nu fuutee Itoophiyaa nu bashannansiistaa jedhan. Anillee koottaa isinumti biyyuma keenya ga'a malee ani immoo bakka isin bashannansiisu anuu nan beekaan jedheen. Inna amma yaanni koo gaafa isaan dhufassanii finfinneetti findoqii yookaan immoo hoteela qabeefiin finfinneetti isaan teechisee ganaan immoo shifeerii makiinaa isaan olii gadi oofu sanillee qabeefiin isaniin booda bakka fedhayyoo deema shifeerii sun geessamoo baadiyaa geessee jechuudha. Baadiyaa fuudhee biyya kiyya baadiyaa jechuudha. Magaaluma iddoon jiraadhu sun tan baadiyyuma iddoon itti dhaladhe san isaan geeche. Saniin boodatti jechuudha bakka taffiin isaa nyaattu isaan raffisashi beektumtire lafa baadiyyaa taffiin hin jirti biyya teenya bakka sanan isaan raffisa jechuudha taffii yaa nyaattu jaratti naa ciniinnamuu qabdi jechuudha leenjine biyya isaanii hantuun akkanaaf hin jiru leenjii qabu jechuudha. Erga akkas isaan godheen boodatti bariisaa ka'a gara qotii isaan jedha warroota dhiirati yaa qonna qotanii warra dubartootaatiin immoo ka'a bishaan waraabati mana laqallaqaati hojjedhaa jedhee too ajaju moo magaalaa bakkeecha isaan bashannansiisee erga isaan fataa zanaa jedhanii biyya isaaniitti haa deebi'amoo biyya kiyya erga gaaniin booda akka barbaadetti ashkarakkaree akkuma kunoo farda luugamatti godhaniitti akka barbaadetti immoo mee maal na gorsitu naante beektu baay'een keecha waa'ee arabdootaa kana yeroo dubbannu hirri jettanii akkanan godha jettu hawaasan. Maaliif asitti mana isaanii keessatti yeroo hojjennu jarri yoo nu ajajju akka barbaadetti ol fidii gadi fidii akkas godhi jedhanii mindaa keenyallee seeraan kan nuuf hin kennine jechuudha. Innaa kanarratti maal jettume maal jettu sin akkam godhi jettu. Bazawwa ijoolleen keenya viidiyoo waraabamuu irratti birqii isinitti hin ta'inaadha. Keessattuu arabdoonni gizee afaan arabaati isinitti haasa'anii akka waan guddaa walitti isaan ilaalinaa jechuudha. Nutu bar isaan caala waan hundumaa nu taanan jarri baroomaa beekumsallee hin qabanii mi'amma tokko yoo ta'e malee keessattuu amma wanta akka Dubaay Saudii kunniin barumsaa irratti illee ijoolleen amma yoo galan bilbilumarra gattaa'u malee barumsa kanas kana hunda hin ari'anii jechuudha. Inna wanni nan isiniin jechuu barbaade gizee gara biyyaa gallus jechuudha amma hordoftoota kiyya achitti gizee kaameraa si waraaban jettanii jala dhaabbattanii kaameraa hin waraabaminaa fi lakki jedhaati diidaa jechuudha. Maal abbaa isaanii kaameraa si waraabu duma qallannu. Inni biraa immoo akka carraa ijoolleen baadiyyaatti akka carraa jarri baadiyyaa keessa namni ta'etti amma fakkeenya baadiyyaa biyya kiyya akka carraa oduu dhufanii akkuma arganitti kaameraa kana waraaban hin eeyyamuuf jechuudha. Maaliif kaameraan isaan mi'amma manuma isaanii kana manuma har'a keessa jiraachaa jirtan kana waraabati gara fuula tiiktookitti gadhiisa. Mana isaanii kana kanuma keessa jirru kana mee mana isaanii guutumatti waraabati tiiktook irratti gadi dhiisa. Madaamii waan sin gootu argitu dhugaan sin jedha. Halkanuma san dhukkee isinirraa kaaftee poolisii nama qabsiisu iyyuu sijjammar isaan jechuudha. Kanaafuu maarree isinis wanni akkasii sun maaliif isiniif hin galle jarri akka barbaadetti gizee kaameraa nama waraabdu lakki jettanii ofii keenya bichaa waraabbachuu mirga qabna. Isaan akka barbaadantti dhufanii nu waraabuu mirga hin qaban. Sijjammar immoo namichi maayija qabate abbaa manaa kiyya jennaan sila hin jaalatee ture intalatti xabbasuu hedeenatti fakkaate abbaa manaa kiyya jennaan garuu rifatee dhiifama gaafatee ija qabate kun anaaf gaafii natti ta'eera. Micayyoo
jalateeti abbaa yoo ta'e natti heerumsiisi jedhee gaafachuu barbaade moo waan isaa akkamii maal jettu naantii kanarratti isin dubbii kana gizee tokko beektu amma arabdoonni suni jechuudha biyya keenyatti galteerti. Arabdoonni tun nama Itoophiyaa kana deddeebitee kan deemtu keessattuu jechuudha amma biyya kanatti shamarran arganii baay'ee naasofsiisanii jechuudha kan beektu miti ree keessattuu Saudi Arabiyaa keessatti amma gizee biyya keenya kana keessatti jarattiin tun keessattuu namichi tokko faa jechuudha waa'ee biyya keenya kana hin jaju isinitti fidiin jechuudha kan namichi naannoo Riyaadi jira sarraatenyaa Itoophiyaallee baay'inaan galcha jechuudha namichi sun hedduun keessa ni beektu na biyya keenya yeroo baay'inaan ni deema sanii booda biyya isa yoo jiru biyyuma keenya jajaa asis yoo jiru biyyuma kas bakka biyyoota bakka akka malee jecha jechuudha biyyattii keenya kan namichi kuni maal qammaseen jedhani biyya keenya maaluma qammasanii gaafii natti ta'e adaraa keessa sinillee warri gaafii sinitti ta'e saanduqa koomentii jalatti barreessa bakka viidiyoo isaa keessa yoo nan seenee ta'u mana isaa keessa seenee yoo nan barabbaree fattashu inni waama biyya keenya jecha jechuudha Itoophiyaan akkanaa Abashaan akkanaa asiin bu'ee waliin qabee gadi bu'ee bakka wanni inni hin jenne jiru qoy biyya keenya jaalateeti moo namichi jarna waa qammase suusii wayitu achitti isa qabe natti fakkaate yaa finfinnee san keessatti kaa hin beektu hundi keessanuu waanuma baay'eetu jira beektanii achi keessa waan baay'ee san keessa waan tokko qammaseeti malee namichi kun garuu waa jaalatee akkanatti ka bakka sana akka maleetti akka nama kun horiin beektanii yoo horiin tokko iddoo sanitti du'ee dhaqanii bakka sanii fuffatanii baroodanii akka wayii tatta'u jechuudha. Amma namichi illee akkasuma ta'e jechuudha naante. Amma namichi kun maaluma qammasee jedhaan. Inni itti aanu immoo iyyuu jaroonni miila darbee baadiyyaa keessa deemanii viidiyoo intala sanii waraabanii mana jedhanii akkasitti waraaban jechuudha. Viidiyoo sun gara keessa yaadheessu malee baay'ee naarse jechuudha. Eenyuun naarse intalatu naarse. Mana san gizee keessa deemanii waraabanii lakki waraabinii manni koo miidiyaa irratti hin bahu jettee dubbachuu arrabatti hin dubbattu maalidha. Amma madaaminti mana sana argiteet mana akkanaa ijaarrattee atillee naan jette jechuudha. Jennaan anan immoo maalan jedheeni isheen tuni yoo biyya keenya taate baadiyyaa mana duriiti mana gizee akaakayyuuwwan ishiiti yaadannoodhaaf malee manni ishii ammaa kanaa miti ishiin mana biraa qabdii mana guddaa magaalattiin jedheeni ka amma nasa fuudhee tanan mana Ameerikaa tokko madaamishootii yatti agarsiiseen jira jechuudha mana ijaarradhe kanaan jedheen amma ishiin mana kanatti googalti nus wajjin galla jedhan anamma Itoophiyaa honga manichi hin jiru balaan natti buute akkaman godhamee jarattiin amma Itoophiyaa yoo dhufanii mana kama itti agarsiisan naante finduqoon tokko ji'a tokkotti 30 jedhan ani waa amma ji'aanu kan argadhu mindaan koo 30 asiyoon gal isaanii yookaan ji'a tokko ji'a lama ji'a sadi ta'uu danda'u mindaa kiyya birri kiyya narkamu tuxanii galu akkaman godhaman yaaddoo guddaa keessa nagalee jira si gargaarra haa dhufanii walee akka biyyaatitti wal gargaarre sirraa galchina naan jettanii koomentii jalatti naa barreessa aa'ii wanna kanatti hin galin yoomta soo naan jettan koomentii jalatti naa barreessa seera taatu jechuudha viidiyoo kana hanga dhumaatitti dhaggeeffadhaati waan naan jettan naan jedha jechuudha amma rakkoo guddaa keessan jiraan jarattis wajjin galla jedhanii ani kinnoo mana ofii kiyyaa hin qabne fidee viidiyoo itti agarsiise mana kana si ilaalla si eebbisna jedhanii ani waan godhu dhabeen jira bakka inde maalan godhare odoon hin beekin arrabni na soobe odoon hin beekin arrabni muddamee dubbate amma kunoo balaan arrabni muddamaan natti fide balaa sinitti fakkaate wish ayii gizee tokko jarjaruun illee bineensi jarjaraan gaafa ciniina kan jedha sun kanaaf ara laayik sheer godha adaraa keessanii